Jiraata magaalaa kamuu mirkanaa'uu tokko malee lafa mana jireenyaa argachuu qaba. Abaa'oon haala itti namni mana ijaarratee keessa jiraatu hanqisa. Dargaggeessi qabeenya biyyaatiin humna dargaggeessaa gurmeessuu ogummaan qabu hojiitti bobbaasuu fi oomisha biyya keessatti qooda isaanii akka bahatan taasisuun dirqama. Hojjettoota hundaaf mindaan ogummaa muuxannoo fi tajaajila isaan kennan madaalu ni kaffalama. Humni nama barateen jireenya fooyya'aa barbaacha akka hin qodanneef ogeessotaaf kennuunis malu ni taasifama. Abaa'oo filataan mirga abbaa biyyummaa keessanii gonfadha. Abaa'oo filataan abaa'oo filachuun bilisummaa, nagaa waaraa, dimokiraasii fi kabaja mirga namoomaa filachuudha. Mirgi intarneetii akka mirga namoomaatti ilaalamu lammiin kamuu loogii tokko malee mirga tajaajila intarneetii argachuu itti fayyadamu. Saati baadhaa wahedduu jedhame wahedduu si beeka silmaanii maaliif lubbuun taane maaliif wangee mormina. Ufin oomisha isaa ittiin guddifachuu akka qabaatu jajjabeessa. Ogeessonni fayyaa lubbuu du'a oolchuuf of kennan jireenya gadadoof jiraatu.
ogeessota fayyaaf mindaa gahaan akka kaffalamu naannoo hojii nagaa qabeessa ta'etti tajaajila akka kennan ni taasifna. Barsiisonni doofummaa dhabamsiisuuf jireenya ofii kennan hiyyummaa saanfachiisan wal'aansoo qabaa jiraachuun hin maluuf. Barsiisonni mindaa gahaa ogummaa isaanii gitu ni argatu. Kanneen jireenya ni qabaatu. Ogummaa isaanii yeroon akka gabbifataniif deeggarsi leenjii fi barnoota dabalataa ni taasifama. Qonnaan bulaan sababa misoomaa lafa isaarraa buqqifamuu qaama misooma sana taasifama. Abbaan qabeenya lafa qonnaan bulaa keenya irratti misoomsuu dhufuu qabu. Dirqama qabeenya horatamuu keessaa qonnaan bulaan sun akka sheerii gahaa qabaatu walii galuu qabamu. Qonnaan bulaan beenyaa qofaan akka buqqifamu hin hayyamu. Qabeenya bishaan keenya sirnaan dhimma itti bahan biyyi keenya laggeen gurguddaa 63 fi xixiqqaa 688 qabdi. Laggeen kana jallisnee misoomsina oomisha argamu jireenyi qonnaan bulaa akka jijjiiramu dinagdeen biyyaas akka bayyanatu taasifna. Abaa'oo filadhaa birmadummaa dinagdee gonfadhaa. Afaan Oromoo afaan barnootaa, daldalaa, teekinooloojii fi kalaqaa taasifna. Qabeenya keenya guddina afaan keenyatti hundoofne tarree afaanota addunyaa keenya. Nagaa waaraa argamsiisuuf saba Oromoo guddicha saba gaanfaa Afrikaa fi addunyaa irratti dhiibbaa siyaasaa, dinagdee, saayinsii fi kalaqaa, ispoortii fi aadaa, waraana fi tikaa uumuu danda'u ijaarama. Hariiroo saboota ollaa fi addunyaa kan wal kabaju dantaa waloo eeguu fi addunyaa fooyyoftuu uumuu irratti xiyyeeffatee uumna. Oromiyaan bilisoomtee duudhaa sirna nagaan bultu yaada nagaa Oromoo tarkaanfachiisti. Yaadannoo nagaa Oromoon keessoo isaatti nagaa argateen ollaan isaas nagaa akka argatu guddina bakkaallee keessa qooda akka fudhatu hawwaa. Abaa'oo filadhaa hawwii fi abjuu sirna gadaatti deebi'uu keessanii dhugoomsadhaa. Abaa'oo filadhaa abaa'oo filachuun bilisummaa, nagaa waaraa, dimokiraasii fi kabaja mirga namummaa filachuudha. Sagaleen keessan haqa keessan mirkaneessaa. Bilisummaa keessan inni baay'ee murteessan addacha seeraa duratti loogii tokko malee mirga dhaggeeffatamuu, mirga of ittisuu, mirga tajaajila ogummaa seeraa argachuu gonfachuudha. Addisa mootummaa abaa'oo jalatti harmi keessan hin badu, dhugaan keessan hin dabu, mirgi keessan hin bammooqu. Addisa mootummaa abaa'oo jalatti aangoon kan uummataatiin ummanni kan jaallatu aangorraa baaseen kan dantaa isaa tiksuuf dadhabe ammoo aangorraa mulquuf mirgaa fi abuubuutu qabaatamu. Addisa mootummaa abaa'oo jalatti olaantummaan seeraa iddoo olaanaa qaba. Qondaaltonni nageenya, hooggantoonni siyaasaa, abbaan qabeenyaa kamuu seera ol ta'uu hin danda'u. Abbaa fedhe taanaan yakka hojjennan addacha seeratti dhiyaateen gaafatama.
Gaaddisa ABO jalatti dibdee karaa nagaa furama. Dibdeen hawaasaa gidduutti dhalatu dhaddachuu seeratti wal sukkuumuun osoo hin taane akkaataa duudhaa gadaatti safuu marii fi marabbaan akka furamu jajjabeessa. Gaaddisa mootummaa ABO jalatti waajjirri mootummaa imaanadha. Aadaa bulchiinsa iftoomina amanamummaa fi hooggansa naamusa horate qabu jajjabeessina. Garaagartummaa fi loogii yookiin aangoo seeraan alaa fayyadamuu kamiifuu obsa tokko hin qabaannu. ABO filadhaa hawwii fi abjuu sirna gadaatti ABO filachuun bilisummaa nagaa waaraa dimokiraasii fi kabaja mirga namummaa filachuudha. Lafti qabeenya waloo dhaloota sadiiti. Dhaloota dhufeetiin dhaloota dhufuuti. Gaaddisa ABO jalatti lafti akka qabeenya dhuunfaa qofa osoo hin taane akka baattuu imaanaa dhalootatti ilaalama. Qonnaan bultoonni fi horsiise bultoonni lafa abboota isaanirraa dhaalan mirga itti fayyadamuu fi dirqama dhalootaa itti aanuuf dabarsuu qabu.